Chabuda gamneda Olichi anaf kennabe Yakka kofuda kodak sufi dirisanaf danabe Ne guyyaa kun naafadda dhime guyyaa diiyaabiloositti salphate guyyaa jawwichitti gubate guyyaa manni seexanaatti diigame guyyaa balballi si'oolitti cufame guyyaa darraa guyyaa kee adda kanaafiyyuu galata guddaa ilma waaqayyo filaadha siyaasa kanaaf namun dubduu miira kan biraa keessa kottaa ammallee gammachuu keessa la seexanni akkati gammadu barbaadu yookaan ajandaa tokko fide yookaan dhukkuba fide yookaan irruu fide yookaan qofummaa sitti dhageessise yookaan balbala cubaa dhageesse ajandaa biraa lakki inni kun dhimma mataa isaatiif garuu Yesuus tu'eera du'ee du'aa ka'uu Yesuus nyaata buddeen irra caala uffata dhadhaa caala faashilii yookaan kiraateeriyaalii biyya lafaa kanarra hin caala ala namaa kamiif kan hin kennamne carraan addaa si argateera Yesuus du'ee waa'ee kee du'a mo'ee ka'eera jawwee injibatee dhukkuba injibatee seexana injibatee cubbuu injibatee abaarsa injibatee biyya lafaa injibatee ilmi waaqayyoo sii ka'e galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u bara baraan si haa galatu mootii bara baraa maqaan kee haa ulfaatu nu carroomsitee haa ulfaadhu warra gammachuu nu gootee si haa galatu du'a keen du'a kaane salphina keen salphina oolle gadda keen gammanne waraanamuu keen fayyine dhibbaa muchuu keen birmadoomne warra galataa siin taane arfii du'aa siin qabe balbala sooltu siin cufame hidhaa keenyatu siin hiikame boo'icha nurraa ka'e gadadoo nurraa ka'e dukkana bara baraa nurraa ka'e salphina nurraa ka'e jawweenu nyaatu nurraa du'e mana keenyatu bilisoome lubbuu keenya bilisoome galanni siif haa ta'u bara baraan galatoome mootii nagaa galatoome abbaa araraa galatoome Dabika mosle kaafia Lati pina toka pina Ila taradone bibesheti Makia ayani Kenya Yesusia Nwe ayana baso kamnu ayana foni kamnu ayana fanno ayana dua kau kamna Wela dibika torra baba chiki ama sheta Wala dinda isabila matin wal kabatun kabanya bide Yesusia nwe ayani Kenya lehticha ayani Kenya dua kau Yesusia ayani Kenya mirga abati ayani Kenya kon favoriti oh galatomi 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 siya galat ulfinni siya tau dabra uume jireenya nama nagaa namaatiin kunkuruu kan barbaadu umni kun ol kaawwata qulqullootaa kanaan gaddatta kan ilaa sina jaja nuuf guyyaanarraa guyyaa gammachuuti Yesuustu du'aanuu ka'e hojii kee diige kaayyoo kee diige caasaa kee diige maree kee diige mootummaa kee diige Yesuustu mirga nuu kenne inni karoora lubbuu karatti baafatte salphadhu maqaa Yesuus salphadhu diiga Yesuusiin salphadhu diiga Yesuusiin salphadhu diiga Yesuusiin lubbuu dette fakkaartu kanaaf Yesuus du'aa ka'eera mana dette fakkaartu kanaaf Yesuus du'aa ka'eera isatti karoora irratti baafattee Yesuus du'aa ka'eera beelna biqee fashalaa'eera caasaan kee diigameera ajandaan kee kufeera sinileera ilmi waaqayyo sinileera ilmi waaqayyo sinileera ilmi waaqayyo balbalatti banadde sun cufameera du'aa ka'u ilma waaqayyo cufameera ajandaan kee fashalaa'eera karoorri kee fashalaa'eera wayyaa gammachuuti malee guyyaa gaddaa qabnu wallu dura ammatu dhiiga Yesuusiin waliin dura ammatu dhiiga Yesuusiin sitti cumneerra sitti cumneerra sitti cumneerra ajandaa kee sitti cumneerra waaqayyotu annama akkas ifa wayii keessa dhadhaabatu kana keettan
ariifatee dhaqee lubbuu tokko tarkii tokko asii gadi wayyaa gaddaa gadi tabuuga akka nama gaawanii nama tuusu gadi tuusa ilaala. Anannaan har'a ajandaa jijjiiree mataree gaddere gadda mana tokkotti ta'u ollaa safar gadda sana bakka gaddatti galuun godha jedhee Waaqayyo garuu dhaa'eera. Hallelujah. Maatifani witi kalaha boka Waaqayyo dhaa'eera. Isa mana kee gaadu Waaqayyo dhaa'eera. Ala keerraa Waaqayyo dhaa'eera. Hojii keerraa Waaqayyo dhaa'eera. Daa'ima keerraa Waaqayyo dhaa'eera. Midhaaneeri. Sure. Waaqayyo jira. Waan haaraan mana saba kanaa agalu. Akkasin jedhe mulla. Akkasin jedhe faallaa ta'u kan kee baranaa. Jallootatti faallaa. Budootatti faallaa. Xoqqaatti faallaa. Dhibaatootti faallaa. Dagaamitti faallaa. Dabtaraatti faallaa. Elaa hinaaftuutti waa'ee kee faallaa ta'u. Warra nagaa kee jibbituutti faallaa ta'u. Warra si goomatuutti faallaa ta'u. Namni amantu iyyiti Waaqayyo kan koo faallaa godhe fedhe. Itti dabalaa hinaaka. Tokko dabalaa ammayyuu. Lafuma boka awwaala keessa bishaan asii golfatee ba'uun arge. Maal jennaan namaaf gogaa diinaaf gogaa ani gara burqaadhaan baase. Namoota seetanni midira badaa argisiiftuun kana booda lalisaa keessa dhaabaa. Waa'ee biilaa hatuuti kaabaayitana mahila baati faali kaadunima booralmi Waaqayyoodhaati kabada guddaa argatu. Yommuuti gammaddee galtu ollaa taayaa ta'u mana taayaa ta'u hojjettuu keenya ta'u haadha manaa keenya ta'u abbaa manaa keenya ta'u fira maatii ta'u kana jandaa dhurmaataa qopheessee si eegu jawween du'e shaayi. Ela isheen achi dhattee fayyitee inni achi dhaqee fayyii ani immoo samana jiruutaan gargaarama jedhee harraba namaa sammuu namaa yaada namaa kiraayee fudhatee sammuu kee waraanu si iddoo inni qophaa'e mana kee keessa dilee gamoo kee irraa dilee gibbii kee keessa dilee kaayyoo kee irraa dilee. Waaqayyo jireera. Na bineensa wayii du'a. Bineensi kun laafin amanuma takkeba bineensa wayii du'a. Bineensi du'u kun iddoo bayyaadamne lafa yaadamnetti du'a. Namni argite ragaadhaaf dhuftee kan kana dubbatu jirta. Inni jalqabaa bineensi kun mana kee bitamee dhufe kanaaf Waaqayyo du'aa isaa jakeetti qaba. Gana argitaam la gana argitaam la hindu'a practically ma bineensa du'a argita. Bineensa kana Waaqayyo ittiin gatii kee gatii lubbuu kee gumaa kee akka bahe sitti agarsiisu bineensa kana agarta. Du'aa bineensaa kana argita. Bakkeetti argii eessatti argii bineensa du'aa jaan argitaati. Yesuus baheera. Warri lubbuu mucichaa barbaadan maal ta'aniiru? Warri mana kee barbaadan maal ta'aniiru? Warri mul'ata kee barbaadan maal ta'aniiru? Warri kaayyoo kee barbaadan maal ta'aniiru? Warri guddina kee barbaadan maal ta'aniiru? Afuurri yeroonis maal ta'eera? Humna jeesaa maal ta'eera? Humni gochaa maal ta'eera? Humni donkolaa maal ta'eera? Humni gamtaraa maal ta'eera? Humna ismaa'itii maal ta'eera? Galata guddaa seesanii na Waaqayyo. Coffee.